Kanaafiyyuu ijoolleen Oromoo immoo ganaa duubaa kan dhufaa jirtu ta'uu isin beeksisuu fi kanaafiyyuu akkasi beekaa jechuu barbaadeeti. Kun hiriira jaraati. Jaratu adda qopheeffate. Wanni nu qopheessin hin jiru. Waan jarri adda qopheeffatte kun. Kun alaabaa Oromoolee kun jara qabatee bahee kun alaabaan ka jaraati. Kenna garuuyyuu alaabaa Oromoo alaabaa ABO jarri qabattee baate jechuudha. Malee uummanni Oromoo as keessa hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu uummata Tigraay akkasi beekuu qabdan. Sheer walii godhaa, sheer walii godhaa. Ijoolleen Oromoo dhufaa jirti. Ijoolleen Oromoo garas jirti. Xiqqoo fagoo jirti. Dhufaa jirti garuu yaa amma dubartiitu itti tare. Uummanni kun uummata kalee filannoo adeemsise. Akkasii quba qabaadhaa suuraa qabatanii furii jechaa jiran. Ijoolleen Oromoo keessa hin jirtu jechuu barbaadeeti. Kun kan Tigraay. Kuni warra nu duraas jiru walii sheer godhaa. Kuni warra nu duraas jiru ijoollee Oromoo. Kuni warra nu duraas jiru Oromoon keessa jiraatteetii miti. Ofii alaabaa ofii qabatanii bahan. Akkasi quba qabaadhaa. Ijoolleen Oromoo dhufaa jirti duuba sanii jechuudha. Garuuyyuu bakki itti wal gahan asuma waan ta'eef walitti makamuu danda'an jechuu barbaadeeti. Kanaafiyyuu yoo walitti makamnee jennu akka waan biraatti hin fudhannu. Yaa walii sheer godhaa. Sheer godhi Hafiz dhageeffataa harta sheer godhi. Maaliifii uummanni keenya biyya keessaa jechuudha. Wayita alaabaa kana nu qabannee baanu uummata duraan nu nyaataa bahe jechuudha. Waan akkasii waan dabarsaniif akka wanni suni waliin dhoyneef kanaafuu sheer godhaa. Kun amma poolisoota ijoollee Oromoo qopheessuuf deemanii tunneen poolisoota ijoollee Oromoo karaa qabsiisaa dhufuuf deemanii akka jarri baay'atan laalaa. Maaliifii Oromoon humna qaba jechuudha. Oromoo waan humna qabuuf. Kanaaf jarri kunoo salabiree godhaa jirti asitti. Salabiree godhuu jirti. Kunoo laalaa injifannoo qabdi kalee akka gaarii bashannantee akka gaarii filannoo gootee waan barbaaddu gootee galte. Biyya dipendaant ta'e biyya adda bahee jechuudha. Kanaafiyyuu kunoo laa salabiree godhaa jiran. Kunoo laala. Kunoo laala. Sheer olii godhaa, sheer olii godhaa. Kunoo namni irraa nafu. Tuni alaabaa Oromoo qabattee uffata aadaa Oromoo godhattee dhuftee adoonoo. Yooma Oromoo teenna taan taatellee hin beekan. Oromoon teenna tun illee olii lamaami. Akkasi qofaadha. Nullee ka barbaannu kana Oromoon akkana bilisoomee ofii isaati. Biyya addaatti akka oniitti bilisoomee bilisummaa kana arguu feena. Yeroo mara hiriira deemuun feenu. Nullee akkanatti ofirraa caffaruu feena. Akkasi quba qabaadha. Kun hiriira uummata Tigraay, uummata Tigraay. Hiriira jaraati. Nu dura as jiran jechuudha. Jarri bakka kanumatti asitti ba'anii demonstreet godhaa turan. Wanni nu quba qabnu hin jiru. Alaabaan Oromoo ka keessa jirullee warruma jaraatu qabatee dhufe jechuudha. Kanaafiyyuu ijoolleen Oromoo keessa hin jirtu jechuu barbaadeeti. Innaa kunoo kunillee isuma. Jaruma qabatee bahaa jira jechuudha. Kanaafuu akka wal harkaan dhoyne Oromoo biyyaallee nu jara waliin ba'uu feeneetii miti. Jarri jechuun yeroo kanatti humna nu tahanillee uummata keenya fixaa warra bahee warra duraan nu nyaataa bahee kunillee warruma akka Abiyyi garuuyyuu haa ta'uuti yeroo kanatti kunoo jarri amma akkanatti caffaraa jiran akkana salabiree godhaa jiran jechuudha. Kun hiriira uummata Tigraay adda qopheeffatan
ummanni Oromoo kunoo gana garasii dhufaa jira fagoo jiranii ka ummata Oromoo adda jechuudha. Haa ta'u sabaaf sablamnoonni biraallee keessa hin jiranii sanii garuu iyyuu ummanni Tigraay kunoo adda laala akkana qabatanii bahan jechuudha. Akkana qabatanii bahan. Kunoo. Yaa. Sagalee ta'aa jiran isaan illee ummata jalaa hidhame haga wayii. Akkasii kunoo. Kuni ka ummata Tigraay. Nu dura bakka Projen office bakka san jiran jechuudha. Bakka West Ministeerii kana jiran jechuudha nu dura. Kanaafuu hiriirri keenyaa walitti hin dhufu. Kunoo ka ummata Oromoo garasii dhufuu jira jechuudha. Yoo isinin mul'ate laala yoo isinin mul'ate ka ummata Oromoo garasii dhufuu jira fagoo jira. Kuni ka ummata Tigraay. Caffaraa jiran kunoo gammachuu kalee. Gammachuu kaleeti kunoo kun. Kunoo alaabaa Oromoo qabatee wayinillee. Kunoo fataa jechaa jira ofirraa. Nullee kana barbaanna ummanni Oromoo kanaaf qabsoofna. Nullee bilisummaan barbaanna. Biyya ambaa keessatti illee hiriira bahaa oolla gizee marayyuu. Kana akkas. Ka ummata Oromoo ganaa dhufaa raamma sagaleen jaraan dhagahamuu jira. Wayita isaan as ga'an isiniidhaa mul'isa jechuudha. Sheer walii godhaa warri asirra jirtan. Sheer walii godhaa. DV kana sheer godhaa walii. Akkasumatti peejii qeerroo kana guddisaa. Peejiin kun ka qeerroo ijoollee qarree fi yuukeeti. Sagalee jaraati. Hiriirri keenya dhufe I think warri poolisoota addaan baasuu barbaadina fakkaate garuu nullee jaratti makamuu hin barbaannan sehu osoma adda dhaabannee gaariidha. Kuni ka ummata Tigraay. Nu dura as jiran hiriira kana jarri nu dura as jirti. Nu dura as jirti. Warri alaabaa Oromoo qabatee as keessa dannasu kun illee Oromoon sehu ummatuma biraa seha. Kanaafuu sheer walii godha. Kun olaa ka Oromoo dhufuu jiram. Ka Oromoo illee isin garsiisa. Hiriira jaraati. Caffaraa artitunneen ofirraa. Ka ummata Oromoo dhufuu jira. Ka ummata Oromoo goyii baay'ataa. Caffaraa arti kunoo jarri ofirraa. Hiriirri Oromoo kun olaal yoo achittis ni mul'ataami. Kun olaal hiriira ummata Oromoo dhufaa jira addetti. Humna qabaa guruppii baay'ee qabnaa olaal. Kun olaa ummanni Oromoo haga baay'atu. Kuni ka Tigraay. Kuni ka ummata Tigraay. Kuni ka Oromooti. Garaagarummaa argaa. Garaagarummaa argaa. Kun olaal kuni ka ummata. Kuni ka ummata Oromooti. Ummanni Oromoo amma dhufe. Ummata Tigraay wali quban qabu jechuudha. Ummata Tigraay wali quban qabu. Wanni jiru kan. Bakka dhaabadhaa. Dirtuu!
Polistes! 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 Stop supporting! Stop supporting! Ethiopian government! Ethiopian government! Ethiopian government! Ethiopian government! He's the killer! The killer! He's the killer! The killer! Polistes! Polistes! We are taxpayers! We are God's fire! We are taxpayers! We are God's fire! Don't support! Don't support! Don't support! Don't support! Ethiopian government! Ethiopian government! Ethiopian government is the killer! Ethiopian government is the killer! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! He's the killer! He's the killer! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Abiy Ahmed! Ijoolleen Oromoo hiriirri uummata Oromoo dhufee kan uummata Tigraayin callisiise jechuudha. Kanaafiyyuu akkasitti kunoo kan uummata Tigraay akkas ture. Oh, sorry. Please, don't support the killer regime in Ethiopia. Sheer walii godhaa, sheer walii godhaa, sheer walii godhaa. Jarrillee warri Tigraay kareefu sin garsiisaa ture amma nutti makamuu yaalaa jiran. Kanaafiyyuu akka wanni wayii hin taane jechuudha. Down, down, Biltzigina! Down, down, Naftanya! Down, down, Naftanya! Ethiopian government! He didn't deserve! Yaa garaagarummaa jiru baga argitanii uummanni Oromoo hagana baay'ataa. Polistes! Come and join us. Please, don't support Ethiopian government. Ethiopian government is the killer. Abiy Ahmed is the killer. Abiy Ahmed must go. Abiy Ahmed must go. Down, down, Naftanya. Down, down, Naftanya. Down, down, Biltzigina. We demand justice. We demand justice. Polistes!